Hangafni waan hundumaa utuu hoobtuun uumamiin durumaanuu kan ture. Jabaaduuti dadhabee utuu nuti san beekiin inni dursee nu baree. Olichi mudaan qabne karaa Maariyaam dhalatee du'ee jireenya ta'ee. Du'ee sachiin hin hafne awwaala sadii bulee mirga gonfatee galee. Eenyunni 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 Yesuusi malee. Eenyunni 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 Yesuusi malee. 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 Harkaan kan hin qabamne iji namaan agarree abdii guddaa nuuf laate. Utuu bartoonni arganii ulfinaan ol butame ergama isaa raawwate. Iddoon siniif qopheessa dhaqee mirga abbaa kootii malee achiin hin hafu jedhee waadaa galeera. Akkuma siin ol bahee deebi'ee isaa akka dhufu. Eenyunni 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 Yesuusi malee. Eenyunni 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 Yesuusi malee. 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 Abdii maal qabnaa silaas lafarra nuuf kan kenname gubbaa waaqarra. Abdii maal qabnaa silaas lafarra nuuf kan kenname gubbaa waaqarra. Akka joobiraa kochoodhaan kana gadduun hin hafaa gammannan bashaana. Akka joobiraa kochoodhaan kana gadduun hin hafaa gammannan bashaana. Abdii maal qabnaa silaas lafarra nuuf kan kenname gubbaa waaqarra. Abdii maal qabnaa silaas lafarra nuuf kan kenname gubbaa waaqarra. Akka joobiraa kochoodhaan kana gadduun hin hafaa gammannan bashaana. Akka joobiraa kochoodhaan